Yeroo ammaa kana jechuudha namni kamillee yeroo namaaf dawwaltu suura si kaafachuu, viidiyoo si waraabbachuu, sagalee kee akkasii hin waraabne yoo barbaadde imoo qofaatiin namaaf dawwali jechuudha. Imoo qofaan namaa dawwali malee telegiraamii, miseenjerii, bilbila daariktii sagalee kee waraabuu namni amma amanamu tokkollee hin jiru jechuudha. Nama amantee viidiyoo faana haasoftaa akkan taane teessaa uffatan taane uffatta. Kanaaf furmaanni isaa maali ere? Imoodha. Isa kanammoo akkamiin ofirraa cuftu? Imoo keessan irra galtu. Imoo irra galaa piroofaayilii imoo keessanii gadi rukuttu jechuudha. Profaayila imoo keessanii erga gadi rukuttanii as uftanii security and privacy ishee jettu kana gadi irratti rukutta jechuudha. Security and privacy. Yeroo ishee irratti gadi rukuttan kunoo akka kanatti isinii dhufa. Isan booda yeroo inni akkasitti isinii dhufu maal gootu? View ishee jettu kana kunoo view ishee jettu kana xuqxu. Isan booda maal isinii fidaa? Block screenshot for call kan jettu jira jedhe. Namni tokko screenshot yeroo dawwaltu akkasii hin goone. Yeroo kana yeroo isarratti tuqxu anamma block screenshot godheetiin jira jechuudha. Yoo barbaadde yoo banuu barbaadde akkasitti banta. Yoo cufte kunoo cuquliisa kanarra yerooti gootu namni tokko otoo ati isaa fi dawwalaa jirtu screenshot sin godhu jechuudha. Bilbila keessatti otoo ati sii dawwalaa jirtu uffata keedhaa maaloo kee screenshot sin godhu. Ammoo duubatti deebi'i. Ammas addimii phone number namni tokko bilbila kee tokko akka addi sin goone yoo barbaadde asuftee jechuudha. Ishii kanarratti sararoota sadiitu siif kennama. Eenyullee akka addi sin goone fedha keen ala jechuudha. Yoo isa barbaadde yoo namni akka addi si godhu yoo barbaadde sanduuqa tokkoffaarratti addi goota. Yoommoo namni takkitteen eenyullee addi akka nan goone hin barbaadu namni tokko addi nan godhin fedhii koo malee yoo jette akkasumas immoo akka barbaadeef namni addi naa godhu yoo jettes jechuudha. Sanduuqota kana keessatti ishee umaa kana not allow yoo goote namni tokko bilbila kee fedha keen ala addi godhee sitti dawwaluu hin danda'u jechuudha. Kanaaf maal gootare not allow ishee jettu sanduuqitti ishee amma fundura kana cuquliisa itti gootaa jechuudha. Eenyullee akka addi sin godhu hin barbaadu. Yoommoo ammas duubatti deebinee lock profaayilii kee namni tokko maal akka ati irra godhatte akkan agarre yoo barbaadde lock profile goota mallattoo cuquliisa kanaa itti goota jechuudha. Hin bantaafi yoo ofii gochuu barbaadde namni tokko profaayila kee irra galee waan ati irra godhatteettu sana screenshot godhee akka namni sin argineef kunoo mallattoo cuquliisa kana itti goota jechuudha. Yoommoo akka namni eenyullee screenshot si haa godhutti immoo akka kanatti daalacheessite kaa'uu dandeessa jechuudha. Yoo namni profaayilii kee haa kaasu ta'e in kaasu yoo ta'e akkasitti cuquliisa goote biraa deemta. Profaayilii kee namni hin godhu jechuudha. Ammas achi deebitee duubatti deebitee block screenshot for profile. Ammas profaayila kee irratti namni waan ati istoorii barreeffama faarfannaa maalillee kan ati post gootu jechuudha. Post waan ati goote namni tokko akka inni wanti si gochuu hin barbaanne namni tokko akka profaayilii kee shooting goone yoo bante akkas yoo cufte immoo kunoo akkasumatti cuquleessitaa jechuudha. Ammas duubatti deebita. Egaa imoo keessatti aga duubatti deebitanii maal gootu seetan? Imoo keessan namni tokkollee yeroo call bilbila keessatti jechuudhaan onlaayinii kee cufachuu yoo barbaadde koolii irra galta. Koolii irra galtee amma namni tokko akka onlaayinii irra ati teessu akka si argu akka yoo hin feene ati jechuudha. Yoo feete everyone namni kamillee onlaayinii irra akka ani jiru naa argu yoo jette tokkoffaa sanduuqarra goota. Yoo namni kamillee akkasii hin agarre fedhii hin qabdu yoo taate immoo akkasumallee immoo kan imoo kee jala jiran yoo si arguu barbaadan my contact warra imoo kee jala jiran si arguu yoo feete. Yoommoo namni takkitti na arguu barbaadu yoo jette immoo nobody namni tokkollee akka na arguu hin fe'u onlaayinii irra yoo jette immoo akka kanatti nobody irra godhatta jechuudha. Ammallee duubatti deebina jechuudha. Duubatti deebineetiin sin argisiisa tolchaatii na hubadhaa jechuudha. Ammas input status irra deebi'aatii seeraan na aggeeffadha. Online start and last scene
ishee kan argitanii namni kamillee jechuudha. Onlaayinii kee irratti namni hundi eenyuyyuu akkasii arguu ni feetaa yoo jedhe everyone godhi. Ammoo my contact warra ani aaddii isaan godhadhe qofa warra bilbila koo irra jiran bicha yoo jette immoo my contact ishee kana my contact irra gootaa jechuudha. Ishee my contact irra goota. Ammoo custom yoo ati nama eenyullee fedhii keen dhaloota immoo my custom irra godhachuu dandeessaa jechuudha. Ammoo namni tokkollee nan barbaachisu yoo jette immoo nobody irra gootaa jechuudha. Ammallee duubatti deebinee isin argisiisa jechuudha. Gara duubaatti xiyya gubbaa tuqxanii duubatti deebitu jechuudha. Erga xiyya gubbaa tuqxanii duubatti deebitanii jechuudha. Maal gootu profile wanti imoo keessanuma keessa galtaniitiin jechuudha. Groupii namni groupii fedhii keessan ala groupii yoo isin hidhate hin feetu taanaan ati jechuudha. Groupii namni tokko akkana godhu hin barbaadan. Ofii koo fedhii koon ala namni groupii akkuma barbaade ufee groupii adda addaatti addisi godhee sitti dawalee si jeequu hin barbaanne maal goota groupii irra tuqxaa groupii isa jedhu irra tuqxaa yoo namni kamillee akka groupii addisi godhuu hin barbaanne nobody ishee jettu kanarra gootaa jechuudha. Yoo immoo namni barbaade addinaa godhu groupii yoo jette immoo everyone ishee jettu tokkoffaarra gootaa jechuudha. My contact namoota bilbila koo jala jiran namni kamillee addinaa godhu yoo jette immoo my contact ishee gidduurra gootaa jechuudha. Custom immoo fedhii nama kamiitu haa ta'u yoo jette immoo custom irra goota. Anamma fakkeenya nobody godhe namni tokkollee akka groupii na hidhee nan jeeqne madaamii wajjin walitti nama buusa special keessumaa namoonni groupii nama hidhan jechuudha. Kanaaf amma duubatti deebitanii akkasuma jechuudha. Haala kanaan sirreeffachuu ni dandeessu jechuudha. Namoonni irra caalaatti yeroo hedduu haala kanaan isin rakkisan hedduutu jira jechuudha. Maaliif yoo jettanii qullaa isin waraabuu waa hedduu isin gochuu danda'u waan ta'eef of eeggannoo guddaa gootanii karaa imoo malee nama hin dawwaliina. Keessattuu ijoolleen waan kana hin beekne screenshootii akka namni viidiyoo si waraabbannee fi akka namni suura sin kaafanne special kana gochuun dirqama keeti jechuudha. Dirqama keeti namni tokko akka screenshot sin goone isumaan si doorsisu jechuudha. Ijoollee baay'een isuma kanaatiin nama doorsisaa jiru. Screenshot godhuu sagalee kee waraabanii amma poostan si godhaa. Suura kee poostan godhaa waan ta'u hunda si doorsisuu danda'u jechuudha. Kanaaf maal gochuu qabdaree haala ani amma isin argisiise kanaan sirreeffachuu dandeessu. Gaaffii qabdan itti fuftu.